hayyee ila geema sagaleen tun ila geema oduma irra jirru faada irra nu darbaniisi live oduma irra jirruuti irra nu darbu eegalanii beeytanii wal qeequudhaa dhufne isiniin qeequudhaa dhufe gargaarsa obboleeyyan keenya kabaalee irratti oromootan shawaatis niin dhabe shamarran keessattuu achirratti hirmaatan shamarran naannoo lamaati irra guddaa shamarran arsiidhaatii fi shamarran jimmaati tana keessa kuuwwan qooda hin qabanii jechuu odoo hin tahin ni qabdan manaalbaa dhokattanii waan san irratti hirmaachuutu mala ammoo akkaan isin arkeen hirmaattan jeemmoo dhibbatti wanni isiniif hin kan hin hirmaanne jechuun hin danda'a hin hirmaanne jechuun hin danda'a keessattummaas shamarran baalee eessa kutan shamarran baalee isaanis ilaa waan kanarratti namallee hirmaachisuu qabdanii baalee fi arsiin tokko ni beeyna ammoo akkuma tokkootitti eega wanni kun gargaarsa obboleeyyan keenya kabaalee gargaarsa hongee jee eega gargaarsa kun eegalameefu mata duree irratti warri silaa achirratti hirmaatee namallee hirmaachisuu qabu doollee teenya tabaalee ta dhiiraatis ta dhalaadhaati asirratti waan tokko jira dogoggoraa jira dogoggorri isin qabdan ni beeytanii namni humna isaati ol hiixachuu hin qabu humna isaati ol hiixachuu hin qabu aadaa hin qabnellee fiduu hin qabu amma wanni isin irratti akka keessa ijoolleen teenya ta arsiitii fi tabaaleetuni rakkoon isin qabdan shawaadhaa wajji wal qixxeessuu feetan ijoollee teenya ta shawaatii waliin shawaan akkumaan isinin jee xabi'aan isii xabi'a amaaraati namni maas liidara qabaachuudha qaba waan san godhuudhaaf footoo chaalenjii goyettanii komentii takka qarshii takka laayikii takka qarshii takka maarree tanaa miti tana godhuudhaaf liidara yookaan moonitara waan tokkoo qabaachuu danda'uudha qabdan waa takka illee hin qabdan artiistota keessan yookaan artiistii eenyuu baantan san narraa hima artiistii keessan yaadadhu isallee silaa waan kana dura itti himtanii ati waan akkanaa godhi namni haasii jala deemuu silaa jettanii namu jala deema jechuudha garuu hamma silaa bineentiin qeensa dheereeffattee deemtu maskii mangeedhaa sunuu garteen waan san liidara taate yookaan moonitara taate waan san gootee ummata shawaatillee hirmaachiste jechuudha achirratti gartanii kan akka doktar Naafiyaat faa eenyu ijoolleen shawaa takka illee ni nafne sigale ammoo nuti dirqama duuba shamarran keenya ka shawaadhaa kana uffata irraa baasnee akka harmi isii kun mul'atutti akka wanni dabbaan isii kun mul'atutti sheeppiin isii kun mul'atutti dirqama kofoo itti keenyee laata shamarran kana ol baasuudha qabnaa jedha gaammaan tana akkas ta'uu qaba dirqama obboleeyyan keenya kabaalee kun gargaaramuudhaaf dirqama obboleeyyan keenya kun kabaalee kun gargaaramuudhaaf shamarran keenya tashawaa ta ittiin bareedduudha ta dhaabbattu dhaabbanni isiidhaa tan laalan ija nama guutu ni qabnaa beekaa tan akkasiitis ni qabna tan akka maskii mangee otoo hin ta'in ta isii caaltu qabna maskii mangee artifishaalaa fi qeensi isiitis wanni hundinuu qaamni isii hundinuu artifishaala hundi qaama isiidhaa artifishaala isii ammoo tamaskii mangeedhaa caaltu hedduudha qabna shamarran baalee keessa shamarran baalee sanuu dheertuudhaa si beekaa dheertuu qabtanii dheertuu tan huccuu fannoo jirtu halaala harkuma siitiin teessee tun buustu tan akkasii faadha qabna ammoo nuti duuba dirqama akka isaanii sanitti chaalenjii footoo jennee shamarran shawaadhaa akka maskii mangee sanitti waan kana gootee dhiira teenya tan harargeedhaa tan shawaadhaa ta'uu tana hunda hirmaachisuudha qabdiidha bara amantiidhaatitu nuuf nayyablee ajara keenya amantii teenyaatiitu nu daangeessa waan hedduudha kanaaf ustaazonni keenya waan kana akka namni keenya kun jarjaree
akka bineensi maskii mamankee sanitti waan kana wanni hin goone ustaazonni keenya kun wal gahee waan kana godhe isni hagalu ammoo asirratti shamarran teenya tan mabaalee sanuu niin dhabee beekaa gargaarsa kana irratti niin dhabee warroottan asirratti keessattuu dafee qooda fudhatu yeroo gargaarsaatiif kana durumarraahuu shamarran teenya tan jimmaatiif tan arsiidhaati tan arganii hin jirtu akkam takka yoo taate malee tan argeedhaan hin jirtu tashawaadhaan maquma siituun dhabeehu adaanachii fi kabbadachii fi maarree kana gartanii kanuma kanneenuu niin dhabeehu warra duraan alaabaa nu wajji qabee oromoo koo maarree koo dhiiga koo maarree koo warra nu wajji jedhu hunda niin dhabe hin jiran kun immoo qaanyiidhaa miti asirratti wal qeequudha qabna eega nuti oromoodha hin jenne kan amantiin nama hin daaggeessine rakkoo dhuftu akka amantiidhaa odoo hin ta'in akka oromummaadhaatitti akka namoomaatitti namni wal cinaa dhaabbachuudha qabaadha namni akka ilma namaatitti wal cinaa dhaabbachuudha qaba asirratti gaa duuba mee isin eessa jirtan gaa eessa jirtan shawaayyeen eessa jirtiidha shawaayyeen eessa jirtan gargaarsa obboleeyyan keenya kabaalee kana keessa eessa kuttan wal gaafadhaa haa isin oromoo tan keessa oromoo tamtu nu wajji hirmaate oromoo tamtu nu wajji hin hirmaatini wal gaafadhaa kaabo akkamatti nuti oromoon takka ennee deemu odoon ta'e dhugaa jirtu san walitti himuudha qabna yookaan kaan oromummaa ta'e san fuudhaati allayyaa keessa hay khaasii qabsoo irratti du ahmadii fi abdurrahmaanii fi eenyuu fi tanaatiitu du'a isin ammoo aangoo irratti ol fiitan gartanii tooftaa teessan ammoo yeroo gargaarsaa hooduba eessa jirtanii dhagaa yeroo gargaarsaa eessa jirtan sila akka baqalaawaatiin beekaa akka baqalaawaatiin qabsoo walloon godhaa turteehu qabsoo walloon godhaa turte akka baqalaawaadhaatitti akka dajanee guutamaa san gartanii inni nu akka gabaasuun fedhaan maaliif akka namni walloodhaa gabaasuun fedha maaliif qabsoon ta walloodhaa waan taateef waan oromoon tun biratti hirmaatiniin OMN nama tokko walloorraa afeeree akka nama walloodhaa waan san wanni godhuun fedhaan akka nam tokkootitti beekaa akka nam tokkootitti namni kan walloo hin ta'in waa'ee qabsoo walloodhaa gabaasuu hin qabu ture unumaa fedhaa OMN irra dalagu fedhaa bikka fedhe irra dalagu gartani waan kana nuti oromoon takkaa jennee wal jala deemaa ooluu odoon ta'in waan silaa eega oromoon takka jenneefu waan silaa godhamuu qabu irratti akka oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbachuu qabna ture garuu wal cinaa dhaabbachaa hin jirure wallagga ifiifuu waan addaa keesseera laal wallaggaa fi walloo keessaa baasa ummanni kuni qabsoo kophaadhaatitti jiran wallaggaa fi kana waaliin ol dhiifadheefi jira isaan iskoortaadha isaan gartanii iskoortaadha gartanii wallaggaa fi walloon isaan namni beeke ilkeen barbaachistuun AO'dha AO'tuun foon ittiin nyaatta waan jajjabduudha ittiin nyaatta ummanni kun akkasii jechuudha walloo fi wallagga jechuudha isaanii jechuun ija teenya jechuudha gartanii isaan sanitti yaamama ammoo gaa asirratti kan hirmaate dhugaa rabbii warroottan hirmaatan shamarran teenya ta jimmaatii fi shamarran teenya ta arsiidhaati shari'aan zaahirii wanni takkallee wanni dhooyisuun hin jiru isin yoo hattoonni wal dhooysitaniis ani isinin dhooysu gaa ani isiniif hin dhooysu an dhugaa jettuun dubbadha warroottan footoo chaalenjii jettanii footoo teessanii fi kana maxxansitan isiniif hin milkooyne maaliif arsii fi baalee amala fokkotaa tokkoon deemtan amala fokkotaa waan isinirraa hin malle waan isinirraa hin deemneen deemtan waan akkanaa tan shawaadhaa dhiisaa ifi amaaraa dhiisaa gartanii shawaa fi amaaraatiitu walitti dhiyaata bineensi maskii mangeessan isin amaaraa fi kana waan walitti ilaaqaa qabduuf
Sigale waan san Dr. Naafiyaati eenyu hunda isaanii kaastee waan san goote isin itti milkooyte. Guys isin bar monitoran qabdanii bar waan kana godhuudhaaf monitara qabaachuu qabda. You have to monitor to do this. Gartee isin hin qabdanii bar kan akkamatti hirriba irraa kaatanii hay koolayyiin Dubaay takka baan akkamatti itti dhadhaabbatti bar fuula keessan nu garsiisuudhaa deemtammoo maal nu garsiisuudhaa deemtanis indi eegasiifuu akka maskii mangee tanatti as baatanii namni if qabdanii maaliif nutti as hin bahinaare eega huccuu teessan firraa baastanii harma keessan mul'istanii eega akka maskii mangeedhaa taane jettan harma keessanis huccuudhaa fi kana kanaas firraa baastanii akka maskii mangeedhaatti sheeppiidhaa fi balaaqalaa teessan nutti mul'istanii footoon tun komentiin isii hanqana laayikiin isii hanqana maarree jettanii maaliif as hin bahinaare akka isin waan kanatti milkooyneef ummata badawaa barisi yaa akhi badawa aslii tahuu keessan kanatitti hima manni keenya ka arsiitii fi kabaalee kun badawa ija banatiin isin hogguutiin isinitti hima ijji teessan tun cufaadha footoo chaaleenjii shawaadhaa dhiisaa isaantu amaaratti dhiyaata okay isin wuma takka keessa shamarran ni qabdan dhedheertuu bebbereedduudha qabdan shamarran bebbereedduu qabdi baale garuu waan san godhuudhaaf shamarran teenya tabaalee kana ol baasnee akka maskii mangeessanitti osmaasaajaa uffisnee maal goonee qeessaa fi kana kanaas wanni goonee artifishaal akka maskii mangeessanitti itti keenyee ol baasuun dadhabne maaliif shamarran akkasiisan ijaajitu nurraa seenenneeti namni tokko akkamatti ol baabar shamarran takka nagareetan mataadhaan na dhukkubaa maarree dheettaa ooltu sun maaliif na harka odoo ittuuti budaan itti seente jechuudha budaan tun tan assalaamu alaykum malee si seentuu jira tan assalaamu alaykum miidhaan si seentuu jira tan waan adda addaatiin si seentuu jira jechuudha gartani kanaafin isin hinja akkanam tokkootitti wanni isin gootan hin taane itti milkooyne footoo chaalenjiin arsii fi baaleen goote suni itti milkooyne isin maaliif waan isin irraa deemaatiin leemiti waan isin irraa deemaatii miti amala keessan illee miti amala akkanaa kana shawaa fi amaaraatiitu itti beekan akka maskii mangeedhaa sallaala maskii mangee haatee maxxansitee footoon tun hangana itti wanni goote doktoraa fi kana ummata shawaa kana guututti ilkee AOC keessaa qabdi bineentiin bakka nuti shamarran keenya ummata ifiifuu azaabarraa illee fagoodhaati shamarran akkanaa ta'an tan azaabaaf dhihoodha ni qabna duba labarraa hin qabnu bar takka maskii mangeedhaa tana hin qabnu bar labarraa namni waan akkanaa tana godhuudhaaf shamarran azaabaaf dhihoodha qabaachuudha qaba labarraa gartani eetan uffattullee garteemi wanni taatu tayyaroo bonaatis tayyaroo gannaatis tayyaroo qabbanaatis tayyaroo oowwaatis footoosi kan akka dhiisteetuma ta'al shuufuuni ta'etu garteemi hogga dhukkubni itti dhufe kabbuuni ta'etu takkasiisa yoo qabaatteen ahla wasaalan خليك بس يعني نتفرج فيكم قالوا بكتنا هوني بيناري بينو بر انت قلت لا تكتن ديري او فتشات ورتي ويا كيسا خيتي خفوف يوني جين خفونتون تاكو دفيتي دا تينيتون اما يو خا دكتور شوزي تفتت خالسي لا هنجا جلبا فتي زيدي akkuma beeynu shamarran takka nagarreetan lafa baqaatii fi kana irraa as dhuftu jira amma Awurooppaa tana keessa anamma hedduudhaan harka nama kanatti dubbatu garuu ganumaan laala hattan warreen taakkeettaa kubbaadhaa uffattee deemtu jira yaanaas warra khaalsi ilaa hanga jilbaa Kiristaanoo Roonaaldooodha uffatee deemuu jira gubbarraa ogolaaltu diri'a maashaallah aleeha gartani warra akkasii faadaa jira kun hundinuu leenjiidha fedha beeka hay amma silaa amma ijoolleen tan arsiitii fi tabaaleetuun
akka maskii mangeessan godhuudhaaf Shukrii Jamaal artistii keenya kaawwanni jiru sana Ingilaandi jiru kana isatti silaa himtanii waan kana isaan mammari'achuu qabatan ture. Maaliif artistii waan ta'eef sagaleellee taatu ni qaba ture. Sigalee ammoo isin guyyuma keessaa kaatanii ummanni qocaan hundinuu ummanni akaafaa isaa bikka itti fannisee hin beekne kabiyyeen isaa hin goggogin hundinuu ol ka'eetuma footoon tun hanqana komentiin hanqana onniin hanqanaa siin jee ol ka'ee dhadhaabata taabloon. Sigalee ara silaa ustaazonni hin jiraanne kasaarree jirre jechuudha. Silaa ustaazonni hin jiraanne akka shawaatitti deemnaan akka maskii mangeetitti deemnaan kasaaraa nurra fiddi. Sigalee maaliif xabi'a amaaraa qabaachuun gaariidha. Dubbiin afaan qofa beekuu odoo hin ta'in amaaranyaa wanum xaalli godhuu qabdan ture. Maaliif ichi amaaraa shittaa allabbaat akka jaan gartanii እንዳውም አማራ ሳትሆን አትቀርም በእናታ አማራ ትሆን ወይስ በአባታ ዋን ጃሙ አማርሌ ዋን ሳዘን ፉለቴ ጀለሽ ሰርቻ ጎሉ ተነከሲሱን ጋ ሸመረን ተኘተን ተባለ ተነከሰ አስባሱ ዳፍ ኢትስ ቴክ ታይም ጀሮ ፉለቴ ይቹ ጀሮ ፉለታ Ijoolleen teenya tabaale tadhiiraa taatu ummatuma tiiktookii fi kana irratti malee akkaataatti dhaabbatan kazaraa warra qabatee dhaabbachuun beekne faadaa jira. Kazaraa bar kazaraan kun akkaataa qabatanii itti dhaabbatanii jira. Manni akkaatu namni bar biyyimaa fi huccuu jijjiirratan malee sammuun teessan hin jijjiiramne dhugaa rabbiin zaahiriin isinitti hima. Tana fudhaan dhugaadhaan isinitti hima. Maaliif waa hedduutu isinii hafa. Akka ummata shawaatii fi akka amaaraa kanatti deemuudhaaf yeroo dheeraadha isinirraa fedha. Aktii isaanitti godhuudhaaf. Maaliif isaan kun nutti hin hirmaatin mee maaliif ummanni shawaadhaa isinitti hin hirmaatin? Gargaarsa kana keessa ummanni shawaadhaa ni jira hin jiran. Garuu maqaan nuti Oromoodha jechaa jira. Oromummaa isaanii maaliin beena gaa? Gargaarsa nu bira hin jiraniiti. Baala keessa baalatti hin hirmaanne waa takkallee hin goone. Tana natti hin aareera warreen shawaadhaa. Shawayye natti dhaarena wauma isin qabdan isin hin jannaati nutti dhaarena maaliif waan arqu isin hin jaa eega nuti Oromoo taaneef dhugaa jirtu walitti himna. Adaanech eessa jetta? Kabbabech eessa jetta? Eessa jettan gaa? Mee warreen maqaa akkanaa kana qabdan eessa jettan? Dirqama namni tokko shawaa ta'uu qaba. Gargaarsa kanaaf jechuudha. Amma silaa dhugatti shamarran gargaarsa irratti durirraayis waan kanarratti hirmaachaa turte shamarran teenya tan arsiidhaati tajimmaatti sadarkaa takkaffaa irratti warrootaan fuuldura deemaa jiran jechuudha. Fuulduratti warri deemaa jiran warrootaan ustaazaa fi kana bikkatti godhu warrootaan ustaazii hin qaanyisne shamarran naannoo lamaa qofa durumarraa hokaniin beekan. Still now ilaa hanga ammaatitti. Shamarran teenya Harargeedhaa warra birbiribsee fudhatee rafu jiru hin jirtu isii. Tashawaa taatu hin jirtu. Argani? Tabaaleetis hin jirtu bikka kana jetti Rabbi haa beeku. Tabaaleetis bikka kana jirti. Kasilaa waan kanarratti nama haasuu qabu isaanii hin jiran isaan. Inuma hin jiran. Dhiirti baalee taatu naarkaadha akka dhalaa shalleedha. Akkana itti dhadhaabbatti. Akka gurbaa keenya Harargee sanitti diree uffadhaatii dhaabbadhaaf irraa karan gabaabaan kanaa bara. Meekaappii fudhadhaatii dibadhaatii akkasii dhadhaabbadhaa karaa. Hay maal taataroo akkamitti aktii goota ummata shawaadhaa ummata amaaraaf dhihoodhaatitti akkamitti aktii goota. Wanni kun isinirraa hin deemu odoo beekanii waan san godhuudhaaf nama tokko nama silaa sagalee qabu san qopheeffachuudha qabdaa ban lafarra. Kasaniin qopheeffatiin akkamaan Oromoon hundinuu waan kana hordoftuutti wanni gootan jechuudha. Kana godhuun nun dhibne garuu ummata keenya qabeelaa rakkachuu jiru kanatti ashoofuu jaama.
hamma bineentiin qeensa dhedheera sun asirraa footoo olii gad ooftu rakkoo ummata keenya kaboonana Ahmad Bosona Baaleetiitu Harargeerraa ka'ee gargaarsaa kana fuudhee itti geessee bara dura gartani Ahmad Bosona Baaleetiitu gargaarsaa kana fuudhee itti geesse gargaarsi isiidha hanga isiin qeensa dheereeffattu hanga isiin qeensa jijjiirrattu hanga isiin udaan qeensa isii kana jalaa dhedhiqattu hanga isiin maal gootu Ahmad Bosona Baalee gargaarsa waliin gahe jechuudha. Gartani ummanni keenya kaboonana akkasitti Ahmad Bosona Baaleetiin sadarkaa tokkoffaa irratti gargaaramuu danda'e. Kanneen aakhira irratti dhagan jechuudha. Aakhirarra amma gaa gargaarsa ummata keenya kabaalee kanarra meegaa ummanni shawaadhaa eessa jiranidha gaamaan tana gaafiidha nuti oromoon takka eega jennee meegaa eessa jirtanidha asitti wal komachuu dhaqabna wal qeequu danda'uu dhaqabna namni walirraa qaanfachuu dhaqaba namni maal nuun ja'a waan jaamaa qabaachuu dhaqaba dirqama namni tokko kabaalee ka'ee maaliif nu biran dhaabbatinaa isin ja'uu hin qabu naatiitu isiniin ja'a eessa jirtan gaa oromummaan nuti waliin qabnu tana ka ummanni keenya ka jimmaa shamarran teenya ta jimmaa tunu ifi shamarran teenya ta arsii tunu warrummaan ustaad Raajaa bilbilaan daaraa kutee isaanii bara gargaarsan ani hanqanaan baasaa baasee jechuudha baale akka baaleetti ittiin dhabe shamarranuma baaleetiin dhabe hin jirtu hin jiran ummata ciisee offlaayinii ta'ee waa laalu hogganamni waan san xumure onlaayinii irratti ol deebu qabee akkasiiti baale qabee akkanaa tana qabdan ammoo kana booda footoo chaalenjii jettanii shawaa wal dorgomna yoo jettan yaa weela kun isin irraan deemu shawatti dhiyaachuudhaaf illee teessanii shawaadha jechuun amaara jechuudha akka amaaraati isaanirraa deemti wanni tun hundinuu isaanirraa deemti footoo chaalenjiin wanni hundinuu isaanirraa deemti ammoo ijoolleen teenya tabaalee itti bita arsiin tuni footoo chaalenjii jettee waan silaa isiirraa hin deemne wanni taate jechuudha ilma maxxansiiti akka keessaniin baale numaatuun gargaaramuu sila dhugaa rabbi akka keessaniin baale cinaa namni tokkollee ka dhaabbatu hin jiru ustaad Raajaa rabbi fayyaa kan ustaazota keenya kana beekaa rabbiin warra jannataa nu godhe jechuudha ammoo akka ummata keenya ka shawaa san taanaaf shamarran teenya tabaalee tan azaabatti dhiyaattu akka maskii sanitti uffattee tottolfattee as ba'uu danda'uu qabdi akkas ta'uudhaaf ammoo sa'a dheeraa fudhatanurraa sa'a dheeraa fudhatan maaliif diree'aa fi googaraan ifi kopheen dhedheertuutuun gama Harargeetitti irra tolchi maaliif akka Harargeedhaa akka isaaniitti ittiin deemu yoo kan jettu taate odoo leenjiin qabaatin miila kanaa si daakama gartanii shamarri teenya bada'u isiitillee diitu bar diree'aa fi kana uffatee kan akkana jechaa deemaa bara ati immoo yoo diree'a isii akkaataa isiin itti uffattee deemtutti uffattee hin beekne khalaas footuma silaa namni isaan uffatanii deeman kana yookaan mudhiidhaan ifiita iyyeeyyii akka nama amuutaa deemuudhaa deemu akka waan namni ganda keessan irraa waa du'eetitti jechuudha gartanii kanaaf as keessatti wanni hin dhahin shamarran naannoo lamaa hin tu'in maaliif hojiirra jiran hojii boonsaarra jiran walloo fi wallagga hojii boonsaarra jiran walloon if bilisoomsitee dhiinisii itti dhangalee lafeesii itti wanni gooteeti sadarkaa amma jirru kanarra iffitte walloon ummata safaaxaan seenaa neetwoorkiin dhaame suni kasaaraa hedduu fidi kasaaraa hedduu odoo hin ta'in kasaaraa daran ammaas lubbuun namaa hedduudhaati tube achirratti immoo oromoon akka oromoodhaatitti waan dandeenyuun obboleeyyan keenya kan walloo kana cinaa dhaabbachuu danda'uu qabna ammaas
Oromoon wal qooduu odoo hin ta'in Oromoon hundinuu footoo chaalenjiidhaa miti mas footoo chaalenjiidhaa miti. Walloo akka walloodhaatitti yoo ni gargaarreettan footoo chaalenjii odoo hin taane mee qawwee chaalenjii jaa warroottan amma footoo chaalenjii jettu kun let's change to qawwetti haa jijjiirume qawwetti jijjiiraati qawwee chaalenjii jaame ni sodaatta. Oromoon waa lama sodaatti Oromoon waa lama subscribe waan diimtuu sanii fi qawwee ni sodaatti. Keessattuu hawaasni keenya ka gadii kun ammoo Amaaraa fi Shawaa tana ilaalee akti isaanitti ni godha. Jarana waan san godhuudhaaf azaabatti shamarran azaabatti ol dhiyaatan qabaachuu danda'uudha qabna takka maskii mangeetan yookaan kaan ustaad Raayyaa fi kanneen itti ijannoo godhu GoFundMe'leen Oromoo irraa deemtu jira. Oromoo Wallaggaatti irraa deemti. Uummanni keenya ka Wallaggaa isaan wanni isaan godhan by silence. GoFundMe yoo amma banamee ganama hoggaati hirriba irraa kaate kunoo 40,000 gahee jira jechuudha. Gartanii kana jechuudha. Ol kaatanii guyyaa keessa akka Shawaatti deemnaa namni bar praktika godhaa bara akka isaanii deemnaa odoo hin taane maal nu barbaachisaadha. Nama qopheeffattee nama tokko nama beekamaa artistii beekamaa odoo qabdaniiti ibii keessanii guyyaa keessa footoo chaalenjii jechuudha. Saba isin isa dhugaa deebseetanii lakkaa aktiivistii dhogga isin hin jenne folowara feesbuuka keessanii faa laaltaniiti ol baatanii bara koo keessan kanaa bara. Irra guddaan keessan amma folowara feesbuuka keessanii laaltaniiti saniin ol baatanii footoo chaalenjii gootan. That is not work. Artistii beekamaa ni qabdan isa sanitti wanni godha khalaas. Ayyoon akka bakalaawaatitti yoon folowara feesbuuka yaa qofa laalee kanaan bu'aanuu beekamaadhaa mijeeyyuu waan tokko godhe no. Nama amanamaa ta'uudhaan qaba. Nama ummata isaatti wanni ta'u nama hawaasni waan kanarratti na beeku ta'uudhaan qaba. Kanaaf hooliyyiilee teenya lafarraa kaatanii footoo chaalenjii jettanii ummata keenya kabaalee irratti na shoofina hooliyyii Arsiitii fi Tabaalee hidha geessanii ummata tartiiban qabne suuta deema footoo isin deddeemtanii san kaasa maskii mangeen taane isiniiti maskii qofarraa deemti ajajjuudha isin shamara nama feesa bibikka akkanaatiifis kuni bar advertaayiziidha kun advertaayizii waan takka beeksisu jechuudha. Sigalee akka bittii fi gurgurtiitti waan takka beeksisuudhaaf shamara isin feesisa. Sigalee amma maskiin yoo fuulallee hin qabaanne isiniif bareedduu ta'uutu maal isiniif maaliif waan babbareedduu bari hin beektanii maal isin amma maskii mangeedhaa baay'ee fakkaattu suni kan artifishaalee bakka kana hunda ofirra keessisuun isiniif bareeduu mala ani shamara yoo jaan shamara bareedinni isii 12 gaa takkasii malee tanamma isin meekaappii fi balaaqalaa isin deddeemtanii tana no ilaalu nuti mormi isii dheerachuu qaba funyaan isii dhaabbachuu qaba ilkeen isii adii ta'uu qaba ergoon isii gurraattii ijji isii adii rifeensi isii akkasitti dheeraa ta'uu qaba qubni qubaa akkasitti dheeraa halangaa ta'uu qaba qeensi isiitis adii ta'uu qaba mudhiin isiitis wanni hundi isii yoo akkasitti 12 hin guutin mazgaba keenyarraa haqamte jechuun biratti isin tameeshaa faranjii firra keesseetu akkanuma deemtu tana meediin chaayinaa tana bareedduu teenya iswiitii teenya inni teenya inde nama yoo sukkara firra naqe bada iswiitumaa bara you see iswiitii bara yaa akhi dhiiruma Oromoo tanaatiitu nama ajaa'iba billaa aleekum tabaqa qaaqabdu hundinuu isaan biratti iswiitiidha. Suuta deemaa gaa akhi soo kanaaf waan akkasii san beeksisuudhaaf
maskii mangeedhaa if dura kaa'uu qabdan ture takka maskii mangeedhaa tawaan san beeksistee waan akkanaa qabna jettee ummata kana hunda kaastu kana hunda kaastee wanni goote jechuudha sii galee kana goonatti hin deemne jechuu isinirraa akkasi ammoo warra keenya kashawaa eessa kuttanii dhagaa eessa kuttan warroottan maqaan keenya nuun dhageeminii waan kanarratti mul'achuu hin feenuu sagaleen teenya nuun dhageeminii jettanii harka lafa jalaatti waan gootan jazaakumullahu khayra isiniin jenna warroottan bilbiltanii gootanis jazaakumullahu khayra isiniin jenna galatooma gargaarsa san irratti mul'achuu keessaniif argamuu keessaniif galatooma warroottan shawaadhaatiin dhabe gaa hin dhabe hin jirtan tana walii qabnaa hin gaafiidha gaafi isin wal qaanfadhaa ani immoo isin irraan qaanfadhu nama akka kiyyaa udaan garaa keessa qabatee deemu wanni hin qaanfadhu hin jiru isin wal qaanfadhaa sigare kanaaf dhugaa jirtu walitti himaa warroottan keenya kashawaadhaa gabbaasaati gargaarsaa fi kana walitti qabaate obboleeyyan keenya kan kabaaleeti ichi erga gargaarsa walloodhaafis achi erga dirqama namni isin kaasuu hin qabu ni beeytan daansii fi wanni qofaaf hin fiigina sigale daansiidhaa fi kana qofaaf hin fiigina akkuma fiidanii aangoo hacaaluudhaa bineensa saniif kan nu fiidan kanatti gargaarsa ummata keenyaatiifis fiigaa haabo ni beeynaa bara wanni isin amma fiidanii galaanaadhaa fi kanaan olii gad fiidaniif bikka hacaaluudhaa san nama buusuudhaaf isin ni beeynaati we know kun nu jala wanni hin ta'u namni keenya akkanumatti fiigeetuma maarree keenya sabboonaa keenya maarree keenya haa jedhu malee ni beeyna ani takka ittiin beeka kun geema isin taphattan maqaa oromummaatiin aangoo kaanii kaanirra kaa'uudha kana jechuudha kanaaf ol ka'aatii waan kana godha akka tasaa minaalbaat yoo feesbuuk irraa na darbanis darbame guyyaa hanga iraftii gooneeti itti ol deebin ammaas ما على عسد من صحة القرد يمي صدام حسين مالي نمتي تشكز جيبر خناب واتقل ركون انجرو challenge photo da jolle kenya sini fi milkoine san shawma fi amara risa gatani maski mange malitti egalte duran beetani warra habasha daatiitu ummata wallo daatiif kana gargaarsa goone jechuudhaan photo challenge jechuudhaan eegale aha lakka እንደዚህ ይቻላል እንዴት ካቴ ሲኒስ gatani ካቴ jechuudha maaliif namni kun khanumaatiitu fira azaba keessa qabe jechuudha kaatee waan kana itti seentee milkaa'ee خلاص milkaa'ee itti argattee jechuudha keenya kabaaleetii fi khaarsii kunoo gurbaa artistii odoo waan kana itti himanii kana godhe odoo hin jeerin ifma isaaniitii ka'anii waan kana maxxansuu eegalan ga'ama wanni kun akkan deemne waan rabbiin ustaazota keenya beeksiseef ustaazonni keenya dafanii ka'anii kitaabni keessan kun bitamuu jedhanii itti seenan jechuudha maashaallah aleek wallahi ustaazonni keenya haanuu jiraatan bikka kanatti rakkoo hamtu akkanaa kanatti ustaad raayyaa abbaa mancaamu dhaqqabuun kee wallahi galatoo jazakumullahu khayr aw rabbiin hamtu sirraa qabu ija hamtu rabbi sirraa qabu bikka deemtutti garteemi rabbiin ija rahmataatiin si haalaat balaan sin arkin balaan sin arkin ustaad raayyaa keenya sii galee ati numa gammad yeroo hunda hamtuun sin arkinati sila ustaazonni kana kun ol bahanii akkanatti ummata keenya kanaaf waa godhani khalaas shamarran teenya tan jimmaatiif ta arsiituni
yeroo hunda ol baateetuma waan isii harkeesha keessaa akkana wanni hin jenne ummanni kun beekaa du'aa fedha. Garuu shamarran keenya tabaaleetiin dha hin jirtan yeellaachuun hin jirtan inuma hin jirtan. Shamarran takka numaan argee takka uummata Amaara Shawaadhaa kanatti akka maskiinan geefaa fakkaachuudhaaf footoo mamaxxansite numaan arge. Sigalee. Ammoo isaanummaan sunuu footoo maxxansuu malee waa baasanii hin gaafiidha beekaa. Gaafiidha. Kanaaf waliif ammoo ittiin deebiinaa. Yoo kan ni goonaa jettan taate nama waan kanarratti wanni qabu muuxannoo qabu namallee kakaasuu danda'u kana godha. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaa. Oromoon akka Oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbadhaa. Bikka dursaniis hin jirru ammahi qabsoon teenya itti fufuudha jirti. Ibduuba hin deebiinaa. Waan keessan dhaadheessa wal jajjabeessa sheer godha. Qabsoo waboodhaatiif kana sheer godha. Gartanii walloodhaas galatoonfadhaa bikka jirtanitti. Walloo galatoonfadhaa. Dhiira jechuun isaanii akka walloo kana ta'uudha qabna. Uummata obsa qabu. Gartanii walloo fi uummanni Tigraay kun akka tokko. Namaatu waan irraa ta'ee hin jennedha. Qabsoo isaanii bikkaan gahan ifma keessatti jaan khalaas. Ammoo hoolayyiin teenya tabaalee bita arsiidhaa footoo chaalenjiin maayinfaa bikkan arkan yoo akka Amaaraatti nu harkaadhaaf ol baatan I don't know. Kitaabni sun isin irraan deemne. Kitaabni sun maskii mangee qofarraa bitani. Ka'isiitu gargaarsa Ahmad Bosona Baaleetiitu dura dhaqqabe Oromoo Boorana. Eegas booda ka'isiitu achi dhaqe minaalbaat. Gartanii akkasii jechuudha. Nageetti nu jiraadhaa. Fayyaa nuu tahaa. Yeroo gaarii qabaadhaadhaan isin hin jaa. Ma'asalaama.